كتب أساسا ديمي هاما جرالين أنجران أيقو إيتا بديسي سلالة اللجات ورحمة الله وبركاته هردفتوت مكينا نمني جولي سرقتان كماتي سدي وجيدان هارو دومال الرا كان دوفان جيتشودا أما أنا ورحمة الله وبركاته هردفتوت مكينا نمني جولي سرقتان كماتي سدي وجيدان هارو دومال الرا كان جيتشودا أما أنا سترجيني واني جرا جراي وانتو كتوك جرا جراني nama yarakate saati kanatti yeroo jireenyi qaaleewwan biraate kanatti maatii agana baatanii karaa irra taa'anii anuma tasa karaa deebaa jiru karaa irratti isaan arge warroonni community waan akkanaa hanniin gargaarta yoo jiraate akka qaamni tokko argitanii waa gootaniif barbaada. Kaleessan qalbii rahmata masjida guddaa san bira nu bulchite abbaan mana buttaa eenyu jedhamu jatti. Mutagora jalan isin, ana numa jige kan aku makai kan nu wali jarjart, tapi isi wali na jarjaru karena mah itu rufe aku main nak rufe kana, ama isin jar ini wai tegal, nu nak rap saya isi sana, asu badan wali ni rakatin jadi malan sokanna, yo asil lewadan, asal sama jalan san iya kat di mana wali ni rakatin asal sama egalis lah, ma akai jalan jalan mal beina. Kamalli nabbade asin gattare asin ultare kaduma taa'e dukkanti wayma biyya beeka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoonni keenyaa warri idil addunyaa irra jiraattan hundinuu maatii akkana agartan kana karaa irratti isaan barandaa ta'anii argee rifadhe naannuma keenya leela osuma deemu argee rifadhe itti goreen dubbiseen jechuudha. Ijoolleen kunniin kun akkanaaf baatteetiin rakkattee kaseetti argee itti goreetiin dubbiseen me arati ya mal tatani jolle agana qabatani biya mal inni jolle tara qabadhe biya baye or an dalattu robeti ka'ee baraari ambadu ka duka bahe gale jolle kana mulu irra dhalan nagate akkanatti hawata ofii biratti haadhaaf abbaa jalan nagate tare haadhaaf abbaan sununa daddarbite ka'ee manaa bahe كتب أساسا ديمي هاما جرالين أنجران أيقو إيتا بديسي سلالة اللجات انتلت وإي فوتين أنقلت نسي نبولشتي أما موجولة تنقبت وإذا سقط جدي كرا قبتي بونا أرقل كانت بيها بيركت وهل الرابط رابط me amma isini gara baalirraa dhufaa jirtanii أنا ما بالي مبلي هرودو مالي رادو فاجران ألا جولين تون هرودو مالي لا لون نجرا أني بالي ولا شيء اسم بالي ولا شيء أني كل ما متك إيش هرودو مال أما فوق ولا قوي ترتني أما قسكتة إيجا باني سي كم سهرون تون كم ساجلاني هروتنا كم ساعة كيس بايد وفي جماعة في السنبت قدر سنبت أزبالي كنا بولي Achuma kaya iba eman nagooti jedhe tumaan haadhati yang qabu abbaa baadhaan qabu ilmi obboleessa homaa namaan godhu bahi waan irra dhaabadhu dhabe yoo riskii wayii argadhe funaanadhee da'uma sanitti deebi'a jedhee akkasii obboleeyyan kiyyaa warri gartanii rabbii isin laafisee jedhee biyya keessa namoota akkana rakkatutu jira nama akkana ilmoo waliin gadi bahee namni ana ofii kiyyaa eenyummaa tokko waan tokko sun qabaadhaaf dadhee biyya tokko hin deemu deemee namni bara gadi bahee akka fedhe bakka buluun beeku bakka deemuun beeku waan isarra ga'uun beeku ijoollee daa'imman tanniin qabatee waan garagaraa akkana qabatee wayita rakkatuu fi waan akkanaa wayita ta'uu agarru waan baay'ee garaa nama nyaatu biyya keenya keessa waan akkanaatu jira lammaffaa qaala'insi jireenya akkam akka malee dabaleera jechuudha anamma isaan kana argee yaamee ol seensee isaan dubbisuun kun badaa waa nyaatanii jiranii laata gawaa haa nyaatanii jedheetu oma tiraanspoortii tokkollee aga bakka deemanii oma kenneef jedheetuma as seensee jechuudha warri rabbiin isin laafisee bal'oo keessa jirtan warri waa dalagataa jirtan ummata kana jara kana rahmata godhuu fi dikkoo waan qabdanirraa sadaqachuun haqa isinirra jiru haqa islaamummaa isinirraa qabanii haqa oromummaa illee isinirraa qabanii haqa hedduu isinirraa qaban jechuudha kanaafuu lammiilee kana gargaaruun waan tokko godhuuniif dirqama nurra jiru dirqama isinirra jiru jechuudha mee isin sila abbaan ijoollee kanaa hin jira
gara jiraate du'ee baraariidha gara wannoo jala dalaga makiinaa jala dalaga du'ee jiraate waan hima isaatu kun mucaa kana diimaa kana jechuu hoggaa tokkoo fi ji'a shanitti biraa tarii amma hoggaa lamaaf ji'a shan keessa jira urga kana ofii kiyyaa xaaree shiroo gurguradhe barbaree gurguradhe xaaree akkanatti isii guddisaa jira. Allahu akbar. Akkanumatti ufuma keessanii ufuma kiyyaa'ee yoo warrillee na qarqaaraa warrillee natti ceeme akkanumatti wayi gataaree fuuna haadha maal gatte haati maal gata garaa dhalee walumaan rakkadha osoo ilmoo hambaa taate jarruun afaanan deemanii haadha iyyaatti tana jedhanii na biraa hafanii ilmoon ofii baay'isas irraa aftiree namni dhalaneessan namarraa afta. Anaa nyaata haadha tiyyaa abshira wanta akka rakkatina wallaahi awwaan danda'u nama tiraanspoortii ta'ee waan tokko ta'ee haga bakka yaaddan san dhayxanitti waan tokko ani sin gargaara jechuudha. Inni biraa immoo wanni godhamu yoo jiraate namoonni uummata nama kana gargaaruu feetanii warri biyyoota garaagaraa jiraattan dhuftanii gara waasaappiitiin na dubbisuu dandeettanii isaan kuni buu kan qabani waan irratti ergamuuf jechuudha. Waan irratti gargaaramu tokkollee hin qabanii jechuudha. Amma isaan kun hasaasaaf deemaa jiranii hasaasaa midhaan haamaa dhagaye haamamuu dhagayeen bahee jedhan edammoo namanna bulchee garii jedhan bakki isaan irraa dhufan haroodduu maali bakki jiran immoo kun dodolaa naannoo kanatti jechuudha. Hin beeytanii magaalaa xiqqoo takka jira dodolaa hadabbaa irra jiranii kun haala kanarra jiran jechuudha. Namni rabbi isinii laaffisee ijoollee mataan agartee garaa dhaleedhanii haadha akkana waliin dararamtu kan argitanii rabbi jecha gargaaruu feetan inni gargaartanii jechuu haala itti gargaartan immoo isaan waliin mari'annee isinii laaffisan mee namni rabbi jecha isin gargaaruu fedhu mee haala gamiin akka isin qunnamuu feetan nu isaanillee akka isin jettanitti asitti illee deebi'i anka wanti sanuu namarraa fudhadhu keetuyyuu haa ta'u kan namatu haa ta'u yoo jettan bakkee kanatti illee deebi'ee isin hin hordofadhaan argadheetii miti takka yoo ammootiin inni asumatti illee taa'ee eeggadhatan mana kiraa wayii ufumaa keessanii naasoyitanii hasaasaa yoo argadhe waa funaanadhe asitti deebi'ee isin gaafadhee deemuu hin danda'a. Galiillee roobetti illee deebi jettan tiraanspoortii tiyya waan sossoqadhee galee isinitti illee deebi'uu hin danda'a. Amma anam obboleeyyan kiyyaa kabajamoo fi jaalatamoo warri idil addunyaa jirtan haalli an akka itti fakkaatetti warri gargaaruuf barbaadan na yoo dubbistan anaalatti gargaartaniin lakkoofsa kee fudhattanii deemtanii isin naa bilbiltanii haala wal sin qunnamsiisuun yoo rabbiin laaffise ni ilaalaa jechuudha. Akkasii amma waan nyaataa haa dhufanii ijoollee olii waa nyaattaniiti anis waan tiraanspoortii isinii kenneet waan tokko isin jenna. Namni isin gargaaruu barbaadu jiraannaan asirratti nu qunnama inshaallah bes kayrii taate agarsiif. Isin gaafadha quxurii keessan fudhadhee roobegga. Inshaallah.
dhiqateen gara. Akkana isin rakkate dura dhiqattare. Maal dhiqattare? Haadhatii yaa dhiqadhatillee. Ati waan itti madaalamtu. Egaa hordoftoota keenyaa kabajamuuf jaalatamu akkuma jiru ta'e alhamdulillahi kunoo hagammaatti waan danda'amnu jechuu akka keenyatti waan dandeenyu yeroon illee nu bira asmaraadha. Yeroo muddamaati yeroo qamadii haamuuf namni martuu waa walii gaffiifi jechuudha. Yeroo san nuti ta'ee hanqina qabnuun haga dandeenyu goonullee goone jedhee nuti illee fakkaannee silaa kanaa olii beektanii akka yerootti osoo ta'e mee amma isin akaawuntii illee lakkoofsallee wanta akka dhiiseetuma aariidhaan ijoollee tanuma jiraachisedhee mana bahee jettanii mee haala kamiin isin haa gargaaran namni isin gargaaruu fedhe rabbi isin laafis isin gargaaruu fedhe. Inshaallah namni rabbi ofiitti amanee na gargaaruuf jedhe isaanumarratti asaasa deemee homaa riskii xiyyaa olii gadi hin tattaree funaanadhee sitti waan illee qabdu magaalaa xiqqishuu takka achi gara asaasaa jedhanii asaasaa sanitti hin badadhe achi waan funaanadhee abbaan zakaallee naa kennee waa naallee qiqqice qunnatti ay deebi'ee isaanumarra namoota amma karaa irraa na fidan kanarratti deebi'ee yoo rabbi rahmata naa godhe fudhadhe biyyattiin galuu barbaada akaawuntii isaanii irratti. Amma isaan wanni jedhan akaawuntii illee yookaan lakkoofsallee waan takka hin qabnu namni rabbi isin laaffisee yattiiman kanaa hin gargaaraa jettani akaawuntii isaanii irratti waan nu darbaatii waan rabbi isin laaffise irra goreen fudheetiin biyyattan galaadha. Amma asaasa deemanii haamaan tokkoffaan qamadiin asaasaa eegalaa waan rabbi laaffise achi fudhatanii tumaan asmaraa irratti akkana dhufan jechuu gara keenya kana gara dodolaa kanneen gara daabbaa kanneen diqqoo boodarra waan aanuuf gara nama dhufanii jechuudha. Inshaallah yoo as dhuftani asiillee akka waa argattan manallee kiraallee asumas sinii qabneeti yoo rabbi achi asaasaas deebitan jechuudha. Asumas sinii qabnee waan uummanni isin gargaare tokkollee yoo jiraate laallee waan isaan isin gargaaran hundaa yoo argin akkanumatti ummatuma duratti waan isin gargaaran waan namni erga ummatuma duratti amaanaa namaa isin kennine yoo isin ergan jechuu yoo namni rabbiin laaffisa garta waan rabbi riski rabbi isin buusun beeku achitti ummatuma duratti akkanatti akateessan waan namni isin gargaare isin kennine gara biyya keessanii nagaan galtanii ammaa fi ani akkasitti wallaahi birrii wanni hin jiru waan haga asaasaa deemtanii transporti masini kenna jechuudha. La rakkoon qabu. Birrii guddaa miti. Birrii guddaan seenaan birrii guddaan markaan qabu. Guddaan illee watakkana wannan jedhu eegadee lafeeti karamarra nama. Birrii guddaa seenaa haguma saasaa waan deemtanii haguma. Sana qabadha la rakkoon qabu. Haguma saasaa waan transporti itti deemtan seenii kennan isii qabadhaati. Haga saasaa deemtanii tumaan achiin biyyi Oromootii biyyi musliimaatii qaala'insi jireenyaallee jabaatee haalli rakkoolee jabaatu namni waan tokko isin gargaaruun didu inshaallah. Achi deemtanii tumaan haamaan nama eegalaara achi waan funaanattan waan argattaniif akkanuma deebitan jedha inshaallah khayriidha. Inshaallah. Hayyee rabbi jaza. Inshaallah akkasi. Kunoo kanneeniin deemaa miskiina rabbiitiin yoo rabbii keessaniif jettan isaanumarratti rahmata naa godha. Way beeka karaa irraa na fidanii rakka namni muslima kararra du'e beelaan jedhanii ana daa'imni harma fuudhanii naan galanii nyaadhee dhugee misaa naa bitanii nyaadhee dhugee bishaan haayilaandiin ijoollee naa fidanii anaa fidanii birrii haga tiraanspoortii jedhanii nageegessaa jiranii rabbi isaan nageegessuu rabbi isaan baana deeman way beeka rabbumaan natti fidee isinillee rabbumatu aganallee yoo rabbi rahmata naa godhe akkasi abshiroomaa rakkoon hin jiru. Haga jiru walumara dhaabbanaa lammii fi biruma jiraan inshaallah waan jiruun haala jireenya biyyaallee hin beekanii. Shirin booyina akkasii hayyee nagaan haga jiru jechaadha inshaallah.